sifatau ya yana kabeti ya yana malo chidara de malo yana kabeti shenda yana shenagan shenda kenya Oto isheni lafa kana na iddoo golii gootaatti deddeebitee kadhattu
waaqayyo waadaa isheedhaaf galee maal isheedhaaf galee dubbadhaa maloo maal isheedhaaf galee waadaan sun akkas jedha eeyyee mana kiristaanaa maqaa keetiin kan ijaarani ani immoo jireenya bara baraatti maqaa isaanii nan waama warra beela baasan maqaa keetiin beela akka isaan hin argine beela nan oolshaa guyyaa ayyaana keetii nan dadhabetuun jedhin ofirraa bu'anii kan faarfatan urgooftuu gaariis kan fidan kennaa adda mana keef kan dhiyeessanii rakkinniif abiddi isaan hin argatu nan oolshaa galanni waaqayyoon haa ta'u garuu iddoo golgootaa sanatti deddeebitee gaafa kadhattu ergamaan waaqayyoo akkas isheedhaan jedhe yaa Maariyaam waaqayyoon abbaan kee yeroo inni si waamu ga'eera ittiin jedhee itti dubbate kanarratti waxabajji guyyaa gaafa 21 yookaan xirri 21 durbeen Maariyaam foon isheef lubbuun ishee akka gargar ba'u taasise isheen boqotte isheen maal goote hin boqotte na wajjin jedhame faaruu daawit guddisaa jedha faaruu daawit 115 lakkoofsa 15 duunni qulqullootaa jedha ulfina qabeessa maaloodha ulfina qabeessa kanarratti durbeen Maariyaam gaafa boqottu barattoonni gooftaa Yesuus Kiristoos ishee awwaaluudhaaf foon ishee qulqulluu kana awwaaluudhaaf baatanii otoo isaan adeemaa jiranii barattootatti dubbii kaasanii warri Ayihudootaa foon durbee Maariyaam kana gumnaa foon qulqulleetti durbee Maariyaam hin gumne jedhanii itti wal waamanii gaafa gubuudhaaf dhufanii siree isaanitti foon qulqulleetti durbee Maariyaam yookaan afaan keenyaan isaa haasofnu isheedhaan hin jedhamu reeffa isa jennu baatanii gaafa adeemaa turan sana dhufanii gaafa hirkatti qabu Taawufaaniyaas kan jedhamu kottaa hin gumnaa jedhe gaafa harkaan qabu hangafni ergamoota qulqulluun Gabrieel harka isaa lamaan irraa muree yeroo sanatti harki nama kanaa gaafa irraa muramu kadhannaan durbee Maariyaamii isa gargaaree qulqulluu Phexrosiidhaan akkas jette durbeen Maariyaam sagaleen ishee qilleensa keessaa dhaga'ame yaa Phexros kadhannaa taasisiif harki isaa fayyuufi jedhame hundi keessan yaa Phexros kadhannaa taasisiif harki isaa maal haa ta'uufi jedhamallo harki isaa maal haa ta'uufi kadhannaan durbee Maariyaamii immoo dhukkuba keessan irraa sinaa fayyisu jedhama kadhannaan ishee Taawufaaniyaas hin fayyiseera gaafa sana kadhannaa inni kadhate yaada gooftaa balleesseera dhiifama naa godhi gaafa jedhu dhiifamni ishee qaqqabeera dhiifamni ishee araarsummaan ishee hunda keenya faana haa ta'u saba waaqayyo haa ta'u malee yeroo barattoota wajjin jarri kun wal lolan warri Ayihudootaa yeroo lola jalqaban waaqayyo ergamoota isaa ergee foon qulqulleetti durbee Maariyaamii fuudhe achi fuudhee muka jireenyaa jala kaa'e amajji guyyaa gaafa 21 durbee Maariyaamiin foon ishee fuudhee iddoo jireenyaa muka jireenyaa jala kaa'e haa ta'u garuu barattoonni gooftaa Yesuus Kiristoos abdii dhabanii maal dhabanii jedhamaloo maal dhabanii Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 abdii qabdanitti gammadaa jedha abdii maalootti dubbadhaa maloo abdii maaliitti isaan garuu abdii dhabanu maaliif gooftaa isaanii Yesuus Kiristoosiin fannisanii turanu haa ta'u garuu gaafa guyyaa sadaffaa du'a mo'ee ka'e isa arganiiru amananiiru waa'ee durbee Maariyaamiif immoo dhiphina keessa galan maaliif durbee Maariyaamiin isa amajji guyyaa gaafa 21 awwaalaa fuudhanii manaa ba'anu of hirkaa dhabaniiru ergamoonni waaqayyoo fuudhanii kaa'aniiru kanaaf guyyaa agayya guyyaa gaafa tokko subaa'ee jalqabanii maal jalqabanii dubbadhaa gaamalo maal jalqabanii subaa'ee isaanii kanan yoo waaqayyo foon haadha kee qulqulleetti durbee Maariyaam argine akka awwaalanu nu gargaari jedhanii subaa'ee jalqabani subaa'ee filsata jechuun bakka badee kan argame lafa dhokatees kan ba'e jechuun jechichi jecha Giriikii haa ta'u malee haa ta'u garuu guyyaa 14 guutuu soomarra turanii guyyaa meeqa hagayya guyyaa gaafa 14 waaqayyo foon qulqulleetti durbee Maariyaamiin kadhannaa isaanii dhaga'ee subaa'ee isaaniif deebii dhufee isaanii laate isaanis gammachuurraa kan ka'e kadhannaan isaanii deebii waan argateef foon qulqulleetti durbee Maariyaamiin Geetesemaaniitti dhaqanii awwaalanii eessatti kadhannaan isaanii maal ta'eera subaa'een isaanii maal ta'eera waaqayyo subaa'ee keessan isiniif haa dhaga'u
Kadhannaa keessan kana isiniif dhaga'u. Kadhannaa isaanii dhagee Waaqayyo gaafa isaan ilaatu awwaallatan malee. Toomaas immoo tajaajilaaf biraa deemeera. Toomaas isaan keessan turre. Yaada barattoota baay'ee keessatti kan isaan mudachaa ture. Yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa ka'e Toomaas shakkaa ture. Har'asi yeroo nuti ishee argine awwaallanne kana Toomaas hin ture yaadi isaa shakkinnaa jedhanii dhiphatu. Toomaas garuu akka Filiiphoosiin hojii ergamootaa boqonnaa 8:29 gubbaarratti Filiiphoos duumessa yaabbatee tajaajila akka galaa ture. Akkuma kana Toomaasis duumessa yaabbatee tajaajila ture yeroo deebi'u hagayya guyyaa gaafa 16 durbeen Maariyaam du'a keessaa kaatee yeroo ol ba'aa jirtu Toomaas argee du'a mootee kaate. Saba Waaqayyoo yeroo Toomaas argu Toomaasis baay'ee na'ee dhiphate. Maaliif durbeen Maariyaamiidhaan akkas jedhe ani yeroo sana achi hin turre. Ani kan achi dhabameen eebba dhabuu godhaayi eebba kee hin arganne gaafa jedhu durbeen Maariyaam akkas jette. Yaa Toomaas ani gaafan ol ba'e kana namni tokko iyyuu nan argine jette. Namni tokko iyyuu maal hin goone? Wangeela lammaffaa mootota boqonnaa 2:19 yeroo Eeliyaas saraagallaadhaan ol ba'e ergamoonni Waaqayyo gaafa saraagallaadhaan dhufanii achi ol baasanu namni hin argine Eelsaa duwwee arge. Gaafa durbeen ol baates namni tokko hin argine Toomaas qilleensa keessatti arge. Saba Waaqayyoo galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u isaan milikkita isaa namaa laatu. Kan isin ajaa'ibu keessaa Toomaas gaafa inni yaada isaan dhiphatu durbeen Maariyaam mallattoo laatteef maal laatteefi? Jedhamano maal laatteefi? Sabbata mudhii ishiirraa hiiktee Toomaasitti laatte. Kanaan deemi akkani du'aa ka'e barattoota gooftaa Yesuus Kiristoos warra waa'ee koo dhiphatanii subaa'ee galaa turan isaanitti agarsiisii ittiin jette. Sabbata durbee Maariyaamiin fidee dhufee Toomaas akkas jedhe. Eeyyeen maaltu jira jennaan haadha gooftaa keenyaa subaa'ee waa'ee isheef gallee foon ishee argannee awwaallannee irra jennaan hin amanuu jedhe. Maaliin godhu? Jedhamanu maaliin godhu? Garuu maal argee dhufe immoo yeroo isheen du'aa kaatee yeroo isheen ol ba'aa jirtu argee namoonni argine. Argeera garuu akka isaanii ifu akka isaanii galu hin amanu gaafa jedhu iddoo awwaala ishee geessanii awwaala bananii elaa kunoo iddoo kana jedhanii awwaala ishee immoo keessa immoo ishee dhabanii awwaala keessa ishee maal godhan? Isheen maal taate? Jedhamanu isheen maal taate? Ol ba'uu ishee bilillee dhangalaasaa fi galaana jedhama. Isheen ol baateetti waan ta'e awwaala keessaa gaafa dhabanii nahanu akkas jedha Toomaas. Inna kuno milikkita kan ta'u sabbata ishee hiikteetti laatteetti isheen ol baateetti jedhe. Isheen maal gooteetti? Milikkita isaa dhugaa akkasinii ta'u sirriitti agarsiisa. Gooboo fidaa, jaamaa fidaa, duudhaa fidaa jedhe Toomaas gaafa waamanu dhukkubsataarra sabbata durbee Maariyaamii gaafa kaan gooboon qajeelee jaamaan banamee duudhaan dhaga'e. Maali sabbati durbee Maariyaamii kun ajaa'iba akkamitti hojjechuu danda'a jedhee gaaffii kan isatti ta'u yoo jiraate hojii ergamoota boqonnaa 5:15 gaadidduun Phexros dhukkubsataa fayyiseera. Hojii ergamoota boqonnaa 19:11 gubbaarratti carqiin Phaawulos mataatti marachaa ture shaashiinsaa dhukkubsataarra gaafa bu'uu fayyisaa ture. Akkuma kana kan durbee Maariyaamiis dhukkubsataa fayyisee milikkita gaafa agarsiisu ajaa'iba durbee Maariyaamii kana arganii gammadanii. Haa ta'u garuu ammas akka Toomaas ishee argee nuyi yoom argina jedhani. Nuyi maal goona? Arguu barbaaddu? Hojii ishee isinitti haa mul'atu. Kadhannaan ishee isinitti haa mul'atu. Gargaarsi ishee isinitti haa mul'atu. Saba Waaqayyo arguu barbaannaa jedhan waggaan gaafa ga'u hagayya guyyaa gaafa tokko subaa'ee galan ammas. Hagayya guyyaa meeqa? Maal kanaan dura kan isaan galaniif arganii awwaallachuudha. Amma immoo maaliif? Amma immoo lammaffaa deebi'anii arguudhaaf. Maal gochuudhaaf? Lammaffaa arguudhaaf akka isheen du'a keessaa kaatee arguudhaaf subaa'ee seenan jedhan. Subaa'ee nagayyaa konkolaataa isinitti hin fakkaatin waan dhaban ittiin argatu. Waan qalbii isinitti hin fakkaatin jedhan gaaffii kan namatti ta'u deebii ittiin argatu. Subaa'ee nagayyaa kana gaafa jalqabanuu gooftaan Yesuus Kiristoos
Agayya guyyaa gaafa 16 guyyaa har'aa samiirraa Daakun Istifaanos waame, Zakkaariyaas waame, ofii isaatii dhufee durbee Maariyaamiin taabota taasisee qiddaaseen qaddasame yeroo sana barattoota isaa fooniif dhiiga isaa laateef guyyaa har'aa ajaa'ibaan lammaffaa isaanitti mul'ate. Sababiin isaa kuni tarii nama tokkotti maal akkamitti Istifaanos samiirraa maal akkamitti Maariyaamiin samiirraa jedhee kan isatti gaaffii ta'uu jiraate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaasee aduddusu. Museen du'oota keessa Iliyaasin biyya jiraattotaati waame gara Taaboritti hin argame maal dadhaba. Galanni maqaa isaaf haa ta'u malee du'aari ol baateetti. Maariyaam maal gooteetti? Gammadaniitu har'a ga'u keessanitti kadhannaan keessanitti deemis ni godhamantu. Mee hundi keessan harka keessan ol kaasaa jedhaani yaa Waaqayyoo jedhaaka. Harkuma xurumatti ol kaasaa yaa Waaqayyoo. Barattoonni kee jedha. Waa dhabanii turani jedhaaka. Gaaffii si gaafatan jedha. Jalaa waatte. Waan san dabalaattee jedhaaka. Anis sittanii yaa'edha. Waan hin dhabeeti beektaa jedhamu. Adinaa laadhu jedhaani. Fayyaa yoon dhabeera ta'e jedha. Fayyaanaa laadhu jedhaani. Qabeenya dhabeera yoon ta'e jedha. Qabeenya laadhu jedhaani. Yaa Waaqayyo jedhaaka. Sittoo laadheera. Hamaatti nan laatin jedha. Inamantu waggaarraa ga'u. Jedhaaka waggaarraa nan ga'a jedha. Waggaarraan naga'i jedha. Jedha waggaarraan naga'i jedha. Yaa waadaa dhiifamaa jedhaanima. Yaa kidaana bira jedhaaka. Sitta dimadhaa jedha. Ilma keetti naa dubbadhu. Bara dhufaa jiru kana. Nagaan hin geessu kan naan jedhu.